Kanarraan kan ilaaluu deemnu waa'ee teetaanasiiti. Teetaanas jechuun it is vaccine preventable disease dha. Dhukkuboota talaalliidhaan ittifamuu danda'an kan baakteeriyaa Clostridium teetaanii jedhamuun dhufu. Teetaanasiin kun dhukkuba talaalliidhaan ittifamu vaccine preventable disease dha. Caused by neurotoxin produced bacteria. Baakteeriyaa summiinsaa sammuu nama seenuu dandeessu. Baakteeriyaa summii akkasiisan oomishuu danda'u kan Clostridium teetaanii jedhan kanaan dhukkuba dhufu. Baakteeriyaan kun ispoorii qaba. Ispoorii jechuun dhandhalcha jechuu yookaan kiisha waan akka hobbaadhaa keessa taa'uu qaba. These spores present in the environment naannawa lafaa keessa jiraatteeti kan contaminate wound minor abrasion yeroonii fi qaamni namaa murame biyyuma san keessa achiin nama seenti. In the neonatal umbilical stampedhaan seenti. Gaafa ijoolleedha. Warreen ijoollee handhuura irratti waa dibu dhoqqee fa'aa dibu karaa hidda handhuuraa sanii seenti. In aerobic condition, the spore of Clostridium tetani produce vegetative bacteria. Baakteeriyaan kun haalota garaagaraa keessa jiraachuu danda'a. Bakka oksijiniin hin jirree fi bakka oksijiniin jirutti illee jiraachuu danda'a. Yerooniif bakka oksijiniin hin jirre nama keessa yeroo ol seene can produce tetanus toxin and cause disease. Summii sanii oomisheeti dhukkuba nama fiduu danda'a. Tetanus toxin is highly neurotoxic. Summii hamtuu sammuu namaa balleessuu dandeessu qaba. Summiin isaa sun summii jabduudha. Akkam gooti sammuu tana? It inhibit neurotransmission. Daddabriinsa narviidhaa kana sammuu keessa kan daddabarre dhorkiti. This loss of inhibition is result muscle tone. Daddabruu narviidhaa kana yeroo summiin tuni daangeessite yookaan dhorkite maashaan humniti maashaadhaa akka dabaltuu fi qaamni akka walitti kottoonfatu walitti goggogu widespread autonomic instability narviin tuni qaama kana to'achuu dadhabdi. In the majority of case irra hedduutti teetaanasiin kun eessarraa dhufa? From minor skin cutidha. Qaamni namaa yeroo xiqqoo murame yookaan immoo abrasion irra. Insignificant number of patients no obvious entry sites. Warreen hedduu irratti bakka inni kun seeneen hedduun mul'atu. Qaamni xiqqoo muramuudhaa fi achiin ol seena. Yeroonii fi lafa keessatti biyyee keessatti bakki qaamni murame sun yeroonii fi biyyeen tuyite biyya san keessa inni jiraachuu waan danda'uuf achiin seena. Tetanus can be present in 4 clinical pattern. Bifa afuriin jiraachuu danda'a. Teetaanasiin kun. Inni tokkoffaa generalized jaaniin ka qaama guutuudhaati. Ka lammaffaa lookaalidha. Ka iddoo takka qofaati. Ka sadaffaa seefaalikidha. Seefaalik jechuun ka mataati. Inni afuraffaa neonataalidha. Ka yeroo ijoollummaadha. Yeroo neonatal period jechuun guyyaa 28 dura. Incubation periodidhaa fi period of onset haa ilaallu. Incubation periodiin isaa yeroon incubation periodii jedhan time of injury to first symptom period. Yeroo inni kun siseen irraa kaasee hanga mallattoon jalqabaa asirra dhuftutti incubation period jedhaniini. Period of onsetiin ammoo yeroo mallattoon jalqaba asirratti mul'achuu eegaltu jechuudha. Time between first symptom and the first spasm. Mallattoon jalqabaa eega asirra mul'atte irraa hanga qaamni guututti namticha jajjabaatutti yookaan goggogutti. Incubation period of less than 7 days. Turtiin saatuni yoonii fi guyyaa 7 gattaate. Period of onset of 48 hour sa'aatii 48 fa'aa jidduutti yookaan mallattoo mul'isu taate
poor prognosis dha. Namoonni akkanaa kun carraan fayyuu isaanii gad bu'aadha. However, the time from symptom to hospitalization eenyutu maayikii banate gara fuulduraan fayyamuun fayyuu cimina dhukkuba kanaa irratti hundaa'a. Clinical featurii dhukkuba kanaan ilaalamee teetaanasiin bifa afuriin jiraachuu danda'a jenna. Inni jalqabaa generalized dha, kan qaama guutuuti. Inni generalized teetaanas jennuun kun mallattoo inni qabu keessaa ta jalqabaa tirismasiidha. Lookjaawii, aama waliin nama cufu, aama kan akka addaan hin bananne, afaan banachuu kan dandeenye nama godhu. Danqar jaaniin isuma maqaa isaa. Inni biraa ispaasmii qaba. Qaamni walitti goggoga. Very painful spasmii qaba. Qaamni walitti goggogaa yoo daaniin diriirsa jette hedduu dhukkuba. Triggered by noise or other sensory contact or light. Spasmiin isaa kuni qaamni walii jajjabaachuun kuni yooniif bakka sagaleen jirtu fa'aa jiraate. Yoonii fi wanni isa tuttuqaa fa'aan jiraate. Akkasumas yoo ifaan fa'aan itti ife hedduutti hammaatti. Inni biraa namtichi kun mallattoon inni qabu stiff neck qaba. Stiff neck jechuun mormaatiitu goggoga gara duubaatti. Raisus sardonicus yookaan immoo ironic smile fedhii maleedha hofla namtichi kun afaan walitti cufachuu waan hin dandeenyeef. Hidhii tanaatiitu walitti hin cufamne aamni garuu cufamee jira keessaan. Board like rigid abdominii qaba. Garaa akka boordiidhaatti akka minjaalaatti jabaatu qaba garaan isaa kun. Inni biraa period of apnea qaba. Yeroo hafuura baafachuu dadhabu. Upper airway obstruction karaan qilleensaa inni olaanu kun ni cufama. Kan biraa dysphagia qaba. Waa gad liqimsuu hin danda'u. Autonomic overactivity irraa kan ka'e narviin tuni garmalee dalaguu irraa kan ka'e restlessness qaba. Namtichi boqonnaan ittiin dhaga'amtu. Profuse sweating qaba. Urkaan garmalee irraa yaate hedduun akka bishaaniitti. Tachycardia qaba. Dhawannaan onnee isaa ol kaati. Cardiac arrhythmia qaba. Cardiac arrhythmia jechuun reetiin silaa onneen ittiin dhawattu sun ni jeeqamti. Labile hypertension or hypotension. Yeroo garii ol kaateeti hypertensionii seenaa. Yeroo garii dhiibbaan dhiigaa isaa tun gad buuteeti hypotensionii keessa seena. And the fever are often present. Akkasuma laayidaa qaba. Yoonii fi generalized tetanus taate. Local tetanus yoo taate garuu yoo bakka takka qofaa taate rarely tetanus present with tonic and spastic muscle contraction qaba. Miila fa'aa irratti extremity miila irratti hedduminaan bakki inni itti mul'atu takka immoo bakka qaamarraa summiin sun tuyxe suni walitti kottoonfata. Local tetanus jaaniin. Inni biraa seefaalikiidha. Seefaalikiin namoota akkamtu seefaalik teetaanasiin qabama. Teetaanasii mataadhaatiin namoota mataa kana fa'aarraa miidhaman. Head or neck injury warreen qaban. Warreen mataan kun takka mormi kuni miidhame. May present with cephalic tetanus. Involving initially cranial nerve dhaatiitu dura miidhama summii isaa kanaan. Cranial nerve kan narvii sammuu keessaa ka'umsisii sammuu keessa ta'ee qaama kana hooggantu. Investigation and diagnosis namoota kanaaf godhamu. Diagnosisiin isaa jalqaba kilinikaalidha. Mallattuma agartu tana. Qaamni walitti jajjabaachuu kana. Tirismasii yookaan lookjaawii kana qabaachuu aama addaan banachuu afaan adda banachuu yoo dadhabe kilinikaal kan jennuun mallattoo tana. Garuu siivariitiin isaa mala ittiin lakkoofnu jira. Kan gireediitti kaan. Ablet classification jaanii jira. Ablet classificationiin
siivariitii kana ittiin iskoor godhuudhaaf tooftaan fayyadamnu isa kana. Gireediingiin afuriitu jira. Gireedii afur kennanii fi maayildii, moodareetii, siivariidhaa fi veerii siivar jedhaniin. Warreen maayildii jennu warreen mallattoo akkam qabu? Warreen saalphaa jennu tiriismasiin isaa a'amni walitti goggoguun sun afaan adda banachuu dadhabuun isaa sun yoo jiddu gala taate qaamni guutuun akkasuma walitti goggogee garuu rakkoolee hargansuudhaa yoo qabaachuu baate no respiratory embarrassment, no spasm, no dysphagia. Waa liqimsuu yoo dadhabsiisuu baate, hafuura baafachuu yoo dhorkuu baate garuu qaamni qoftii walitti kokottoonfate maayildi jennaan. Moderate kan jennuun rigidiitiin isaa jabeenyi qaamaa sun irraa mul'ata. Mild to moderate but short spasm yeroo gabaabaadhaaf irra turti. Qaamni walitti goggoguun sun akka nama gaggaba qabu. Respiratory ratein 30 ol qotti. Kun immoo rakkoo hargansuu qabu. Rakkoo hargansuudhaa malee disfaajiyaan isaa salphaadha. Waa liqimsuu hin dadhabsiisu. Garaagarummaan maayildiidhaa fi moodareetiidhaa kun disfaajiyaan isaa maayildiidha. Garuu rakkoo hargansuudhaa respiratory ratein xiqqoo ol kaati. Inni siivar jennuun siivar tiriismasii afaan kan addaan banachuu hin danda'u. Qaamni guutuun generalized spasiitii qaba. Qaamni guutuun walitti eega kottoonfate addaan diriiruu hin danda'u. Prolonged spasmidha. Yeroo dheertuudhaaf akkasitti irra turu. Respiratory ratein isaa 40 ol kuta. Aponic spellidha. Waa dubbachuu hin danda'u. Sagaleen qabu. Siivar disfaajiyaa qaba. Waa liqimsuu hin danda'u. Kabiraa palsiin isaa yoo ilaalle 120 ol kutti. Kan amma siivar jennaan. Veerii siivar kan jennuun gireesirii kana siivarii kana cinatti autonomic disturbance qaba. Rakkoo narviidha. Involving cardiovascular system. Dabalataan rakkoo onneedhaatis irratti. Sommiin tuni sammuudhaas akkasumas onneedhaas miitee waan jirtuufi siivar hypertensionii qaba. Dhiibbaan dhiigaa isaa garmalee ol kaati. Akkasuma taakiikaardiyaa qaba. Palsiin ol ka'uudha. Alternative relative to hypotension and bradycardia. Boodarra dhiibbaan dhiigaa tuni gabbu'aa dhufteeti palsiillee waliin gabbu'aa dhuftee namtichi kara du'iinsaa achi garagala. Kana veerii siivar jedhaniin. Namoota teetaanasii qabuuf wal'aanuudhaaf kaayyoo gurguddaa qabnuu jira. Kaayyoon gurguddaan keenya kaayyoo afuri. Inni jalqabaa airway manaajimentiidha. Karaa qilleensaa sana furmaatatti godhu. Karaa qilleensaa banuudhaa fi other supportive manaajimentiidha. Furmaata dabalata deeggarsaa godhuudhaaf. Kaayyoon biraa control muscle spasmidha. Rakkoo walitti kottoonfachuu laagaadhaa sanfaa ittisuudhaa fi maashaan kun kottoonfachuu isaa tana dhoorkuu qaba. Inni sadaffaadhaa halting toxin production. Dhoorkuudha summiin tuna akkan oomishamu. Kabiraa isii oomishamtee jirtu san neutralize godhu. Hin baabsa'isu akka qaamomaan goonetti. Kaayyoon keenya inni afuraffaadhaa management of dysautonomia. Autonomic nerviin jeeqamuu isaanii manage godhu. Furmaata. Supportive treatmentiin namoota kanaa godhamu. Jalqaba namticha kana warreen teetaanas qaban admit patient to quiet dark room. Jalqaba bakka gooyis hin jirre, bakka sagaleen hin jirre, bakka dukkanooytuu takka immoo bakka ifaan isaa gabbu'aa ta'e. Achi keessatti ciibsuu qabna. Maaliif itti haafti sagaleen tun ifaan kun itti hammeessiti agiraabeetu gooti. In siivar kees yoonii fi keesiin tun siivarii taate
ICU'tti ciibsamuu qaba. Intensive care unit bakka patientii ija keessa eegan. If possible for continuous cardiopulmonary monitoring bakka jiru. Bakka onneedhaa fi sombatti hordofan bakka ECG'n jiru achi ciisuu qaba. In severe tetanus yoo sadarkaa siivarii sanirra jiraate tracheostomy yeroodhaan godhanii fi mechanical ventilation is also needed. Oksijiinii dabalataa, oksijiinii kennuuf hin barbaachisa. Karaa kamiin? Tracheostomiidhaan. Laagaan tun walitti cufamti waan ta'eef tracheostomy tuubii fayyadamnee oksijiinii kenninaaf. In mechanically ventilated patient warreen qilleensa oksijiinii kana fudhachuu jiran higher dose of diazepam neuromuscular blockage isaan kanallee waliin kenninaaf. Diazepam hangamta akka kenninaafi nu fuuldura jiran ilaalla. Neuromuscular blockage dawaaleen nuti kenninuuf eenyu? Neuromuscular blockage jechuun warreen narbii maashaar sammurraa kaatee maashaa dhuftu tana karaadhatti cufan jechuudha. Inni biraa supportive treatment nama kanaaf onni goonu bed sore preventionidha. Akka sababa sireerra ciisisaniif hin madoofne. Bed sorein gaa madaalee patientii sireerra yeroo dheeraadhaaf ciisu itti dhuftu. Kamitti ittisuu dandeenya? Bone prominence area jala kotorringiidhaa fi eerringii faa kaayuu amsoolaan sun akka jalatti hin shushubamne akka jalatti hin maramne irraa dhoorkuu akkasumas baakteerii faa kennuudhaaf. Kan biraa thromboembolism prophylaxis. Thromboembolism jechuun namni kun yeroo dheeraadhaaf waan ciisuuf akka dhiigni kun itti dhiiga isaa keessatti hin kantarree dawaalee kennaniif. Kan biraa stress ulcer prophylaxisidha. Stress ulceriin madaa sababa beedsorii kanaa wajjin waliin fakkaatu. Stress ulceriin sababa namtichi cinqamuuf cinqii tanarraa madaa'uu keessaati. Asidiin garaacha keessatti hedduu madditee garaacha kana madeessuu waan dandeessuuf stress ulcer jaaniin. Inni biraa avoid stimulidha. Waan namticha kanatti hammeessuu danda'a irraa ittisu. Yoo nama ifaan feene taate ifaarraa ittisu. Warreen sagaleen hin feene yoo taate sagalee irraa ittisu. Kan biraa nutritional support and hydration is important. Nyaataa fi dhangala'aa eeguun hedduu barbaachisaadha. Pharmacologically namoota kanaaf patient with severe tetanus should be managed in ICU. Namoonni tetanusii qaban yoonii fi tetanusiin kun sadarkaa siivarii sanirra jiraate dirqama bakka ICUdha. Intensive care unit bakka mechanical ventilationidhaa fi dawaaleen barbaachisaan jiran achitti yaalamuu qaba. This may necessitate referral of most patient. Sababa kanaa fi namoota tetanusii qabu wanni refer godhaniif sababa kanaaf. Dirqama ICUtti wallaanamuu qaba. Bakka oksijiiniin jiru akkasumas bakka dawaaleen sirriidhaa jiranitti refer tahuu qaba. Spasmii san qaama walitti goggogesan dhoorkuudhaaf to'achuudhaaf diazepam kennaniif. Diazepam hangamta akka kennaniifi miligiraama 10 IVdhaan should be given every 4 hours. Sa'aatii 4 kennaniif. The dose being titrated depending on the response. Titrate ta'uu jechuun dachaa 3 illee godhuu dandeenya jechuudha. Response namtichaa wayyaa namtichaa sanirra hundoofne. Yoo miligiraama 10 kennitee fi namtichi kan wayyoo inni taate dabil godhuu dandeessa. Takka immoo triple godhuu dandeessa. Large dose ammoo miligiraama 250 sa'aatii 24 keessatti wanni namticha fudhatu. Yooniif miligiraama 10 hin kennineef sa'aatii 4 hin kenninaafi jechuun yeroo 8 kenninaafi 10 kana baay'isuu 8 miligiraama 80 yoo 10 hin kennineef. Garuu
Dooziin olaanaan miligiraama 250. Warreen makaanikaalii ventileeted patient onlyidha. Kan laarji doozii kana kennu. Warreen qilleensa artifishaalaan jiraachuu jiran. As larger dose can cause respiratory depression. Maaliif namoonni kun qoftiin isa kana fayyadamanii diyaazepamiin kun dooziin isaa yeroo ol kaate ifiifuu sirna hargansuu kan akka hin daleene godha. Kanaaf plus chlorpromazine. Chlorpromazine miligiraama 25 hanga 50 AM'dhaan alternating with diazepam. Diazepamii wajjin bakka buusaati. Plus magnesium sulfate. Magnesium sulfate akkamitti kennanii? Loading dooziidhaa fi maintenance dooziidha qaba. Loading dose jechuun waan daqiiqaa 30 keessatti yeroo takkatti namticha kanatti yaafnee fidnu jechuudha. IV'dhaan drooppii daqiiqaa 30 qofa gooneeti akka daqiiqaa 30 keessatti itti dhumtu goonee daqiiqaa 30 keessatti kadhumu jechuudha. Loading dose jaaniin miligiraama 40 kiiloo namtichaatiin baay'ifnee daqiiqaa 30tti itti dhumu. San booda IV'dhaan 2 gram per hour goonee warreen kiiloon isaanii 45 ol tahan akka sa'aatii takka keessatti giraamni 2tti dhumu gooneeti IV irra keenya. Daqiiqaa 30 san booda. Yooniif namtichi kiiloon isaa 45 fi achii gad taate immoo giraama takka tuqaa 5 akka ta'utti. It is used in patient with severe tetanus whom tracheostomy has been done. Namoonni kun godhamuu fi warreen hargansuun isaanii hargansuun dhaabbattee artifishaalii karaa tiraakiyaa kana uranii asiin oksijiin fudhachuu jiru. Tracheostomy jechuun tiraakiyaa kana uranii asiin oksijiin kennuufi jechuudha. Warreen kanaafi kennamu. Magnesium sulfate. Inni biraa neuromuscular blockage'dha. Neuromuscular blockage jechuun warreen narvii maashaa dhayxutan. Narviin tun hundi maashaa jiru hundarraa iddoo qabdi. Kan sammuurraa dhufee maashaa kanaan wal quunnamu. Dawaan kun karaa kana cufa. Neuromuscular blockage yeroo jennu. Dawaa kana fayyadamuudhaaf garuu sadeeshinii yooniif gayaa ta'uu baate. Dawaaleen sadeetiifiidha. Kan nama tasgabbeessan. Kan nama raffisuu danda'an. Yoo isa san kennitee fi inni kun gayaa ta'uu baate neuromuscular blockage kanatti dabaltaaf. Neuromuscular blockage keessaa saaksaametooniyeemiidha kan kennamuuf. Warreen inni kun kennamuuf warreen severe laryngeal spasm qaban. Warreen laarnaksiin isaanii kun garmalee waliin maxxantee addaan banamuu diddi. Miligiraama 20 hanga 100tu IV'dhaan kennamaaf. Depending on effect with mechanical ventilation may be employed. Warreen mechanical ventilation irra jiran keessaahuu laarnaksiin isaanii garmalee waliin maxxantee qilleensi warreen gadi hin dabarreef isa kana kennaniif. Ispaasmiisanii adda diriirsa dawaan kun walitti cufamuu san. Inni biraa dawaan kennamuuf halting toxin productionidha. Kadhoorqoo oomisha summiidhaa san baakteeriyaan kun summii oomisha jenna. Akka summiin isaa tuni hin oomishamne kadhoorquu fi isiin marsaa dhiigaa keessa seente bakka jirtutti akka neutralize taatu akka hin baabsoytu san kan godhani. Wound debridement inni jalqaba. Yoonii fi madaan sun irraa mul'attu taate madaa san qaama duduusan irraa dhiqu, irraa ciranii, irraa yaasu. Removing necrotic tissue duduute san irraa yaasuu. And foreign body qaama alaa keessa seenu. Antimicrobial treatment kennuudhaaf. Dawaalee farra microorganismiidha. Metronidazole miligiraama 500 IV'dhaan guyyatti yeroo 3 torban tokko hanga guyyaa 10tiif kennama. Neutralization of circulating toxin. Summii dhiiga keessa naanna'u jirtu saniif ammoo
teetaanas antitoksin kennaniif. TAT. TAT kana international unity 10,000 kennan. After skin test. Skin test ilaaluudhaaf TAT kennuudhaan dura skin test godhan. Gogaa namtichaa kana check godhan. ML duwwaa tuqaa takka waraabbataniiti gogaa kana jala diranii subcutaneously diranii bakka san allergic reaction ni uumuu qalamaan irratti mallattoo godhatanii ilaalan. Daqiiqaa 5 booda yooniif inni kan qaama keessatti absorb ta'u taate hanga hafe ni kennaniif. If available yoo jiraate TAT irra human tetanus immunoglobulin dhaatu filatama. Kuni garuu hedduminaan hin jiru. Human tetanus immunoglobulin HTG jaaniini international unity 500 kennama. AM dha yeruma takka. Kuni AM dhaan kennama. TAT garuu subcutaneous dha bakka testi goonu. Autonomic dysfunction isan restlessness isan namtichi boqonnaa dhabuu san rakkoon narviidhaa jeeqamuu sanitti to'achuudhaaf magnesium sulfate kennan. Magnesium sulfate akkuma asii olii kanatti akkaataan itti kennan. Akkamitti kennanii loading dose miligiraama 40 guuteeti kiiloo namtichaatiin karaa hidda dhiigaatiin daqiiqaa 30 kennitee fi san booda giraama 2 sa'aatitti per hour akkatti yaa'u goota. Magnesium sulfate bifa kanaan kennita. Inni biraa pilaas laabetolooli. Laabetolooliin warreen beettaa bulookara jedhaman. Miligiraama duwwaa tuqaa 2.5 irraa hanga miligiraama 1tti per minititti akkatti yaa'u gootee infuushiniidhaan kennitaaf. Garuu as jalatti beettaa bulookara alone like propranolol should be avoided. Beettaa bulookarii warreen akka propranololiin faan dhorkamaadha. Sababni isaa maaliifi sudden death qaba. Dafee nama ajjeesa. Pilaas morfiin salfeetii kennaniif. Morfiin salfeetiin morfiiniin dawaalee dhukkubbiidhaatii oppoidii keessa jira. Kanaan gamta akka kennaniif miligiraama duwwaa tuqaa 5 kiiloo namtichaatiin baay'ifnee per houritti sa'aatitti continuous IV infusion godhanii kennaniif. IV dhaan akka waliif fufaadhaan itti yaa'u. Amma maqaalee dawaatii fi doozii isaatii fi komantii jirtu laalla. Control of spasmidha. Qaamni walitti kottoonfachuu sana to'achuudhaaf jalqaba diazepam dawaan kenninuuf. Diazepam dooziin isaa miligiraama 10tu IV dhaan kennama. Should be given every 4 hours. Sa'aatii 4 kennama. The dose being titrated depending on the response. Response namtichaa irratti hundooneeti doozii kana dachaa 3 godhuu dandeenya. Komantiin isaa kan jirtu garuu respiratory depression waan qabuuf of eeggannaa barbaachisa. Yoo namtichi oksijiin artificial fudhachuutti hin jirre taate hargansuu tana akkan daleeni godhuu waan danda'uuf of eeggannaa barbaachisa. Dawaan biraan neuromuscular blockage warreen jenneeti. Neuromuscular blockage warreen narviilee maashaarra jiru cufani. Saxametoniumidha. Dawaan asirratti itti fayyadamu. May be employed patient with severe laryngeal spasm warreen qaban. Warreen larynxin isaanii kun waliin maxxantee qilleensi gadi hin dabarreef. Warreen saniif miligiraama 20 irraa hanga 100tti IV dhaan kennama. Control of autonomic dysfunction narvii tana isii dalagaa dhiifte tanaaf tana to'achuudhaaf dawaan kenninu inni jalqaba magnesium sulfate. Magnesium sulfate loading doosiidhaa fi sanboota maintenanceedhaa jira. Loading doosii daqiiqaa 30 fi miligiraama 40 goona. Miligiraama 40 kiiloo namtichaatiin baay'ifnee IV dhaan daqiiqaa 30 kennina.
San booda giraama 2 per houritti kenninaafi maagneeziyam salfeetii yeroo kennineef reduce autonomic instability dha. Jeeqamiinsa narviidhaa sanii hir'isa. Help to reduce spasm. Akkasumas walitti kottoonfachuu qaamaa sanii hir'isuudhaaf ni gargaara. Kan biraa laabetoloolii. Laabetolooliin miligiraama 0.25 irraa hanga 1 kennama daqiiqatti karaa hidda dhiigaatiin. Alpha and beta blocker isaan laabetolooliin alfaadhaa fi beetaa hunda block godha. Avoid beta blocker alone. Reefu propranoloolii wanni hin kenninee fi beta blocker qofa. Kun immoo lachuutuu waliin block waan godhuuf autonomic dysfunction san ni hir'isa. Kan biraa morfiin salfeetiidha. Morfiin miligiraama 0.5 irraa hanga miligiraama 1 kiiloo namtichaatiin baay'ifnee sa'aatitti kenninaaf. Summii sana akka qaama keessatti hin oomishamnee fi ta qaama keessa naanna'uu jirtu sun akka hin baabsoytu yookaan akka baddu godhuudhaaf wantoonni nuti taasifnu wound debridement dha. Madaa sanii irraa dhiqu. To eradicate spore and necrotic tissue. Kiisha saasan, ispoorii saasan yookaan dhandalcha saasan dhabamsiisuu fi tishuu duduutee jirtu san dhabamsiisuudhaaf wound debridementiin barbaachisa. Initially and as necessary. Yeroo jalqabaatii fi akka barbaachisummaasiitti. Yeroonii fi wound debridementii kun faayidaan isii halt bacterial germination. Wal horuu saasanii dhoorkeeti akkasumas toxin production illee dhorka. Kan biraa human tetanus immunoglobulin kennu. Human tetanus immunoglobulin yoo jiraate international unity 500 kennama yeroo takka IM dha. It is start immediately help to neutralize unbound toxin. Circulating toxin isanii dafee hin baabsiisuudhaaf nu gargaara. Human tetanus immunoglobulin. Tetanus antitoxoid dha kan biraa. TAT. TAT'n start immediately dha. Yeroo sanii kennama. After skin test or history taking. Takka eega qaama namtichaa kana check goone yookaan immoo eega seenarraa fudhanne. Warreen kanaan duran fudhatin yoo taate. History takingin namoota kanaan duran fudhatin sanfaadhaaf kennama. Preventioniin teetaanasiidha. Teetaanas kana ittisuudhaaf wanti godhamu inni jalqabaa immunizationidha. Immunizationiin gaa schedule qabdi. TAT yeroo itti fudhatan. 1, 2, 3, 4 dhaan jira hanga 5 dhaatti. Hanga ittisuu jira. Inni biraa post exposureidha. Eega teetaanas kana tuqamte eega teetaanas kun si tuqee booda wantoonni godhamu clean wound and minor wound. Madaa san qulqulleessuudha. Yooniif madaan suni xiqqoo taates akkasumas vaccination alone talaallii yookaan kittibaatii qofti ni gaya. All other woundiin ammoo madaalee taan kanarraa hafan human tetanus immunoglobulin kennama. Nama tetanasiin qabee international unity 250 karaa intramusculariitiin kennama. Because it is not available garuu biyya teenya keessa inni waan hin jirreef TAT dhaaf kennama. TAT'n hangam takkaa kennama international unity 500 IM dhaan kennaniif. Plus warreen kanaan dura sirriitti talaallii guutuun fudhatiniif TT kennama. TAT dhaa fi TT'n garagara. TT'n tetanus toxoididha. Kun ammoo tetanus antitoxoid. Kun farra summii saniiti. TT'n ammoo summuma tetanus sanii akka qaamaa wajjin wal baruuf kan kennamu bifa kittibaatiitiin. Warreen sirriitti talaallii kana guutuun fudhatinii fi vaccinated before 10 years warreen ta'e kanaan dura amma 10 dura talaallii warreen fudhateef kennama. Inni biraa immunizationidha.
Keessaahuu neonatal teetaanasii ittisuudhaaf du'aatii sababa neonatal teetaanasii kanaan dhuftu parsantii 90 ittisuudhaaf dubartoota ulfaatii fi sadarkaa umrii ulfaa'uudhaa keessa jiran hundaafuu talaallii kana kennu. Immunization of pregnant or childbearing age woman reduce neonatal tetanus mortality. Parsantii 90 oliin hir'isuu danda'a. Dubartoota ulfaatii fi warreen nama 15 hanga 49 gidduu jiraniif kennuun. Inni biraa improving hygiene dha. Qulqullina mirkaneessu yeroo during home birth. Neonatal tetanus ittisuudhaaf keessaahuu warreen manatti da'aniif qulqullina eeggachuun barbaachisaadha. Teetaanasiin lafa keessa jira jennee yeroo san karaa hiddaan duraatiin ol seenuu danda'a jenna. Akka waliigalaatti teetaanasiin kana fakkaata. Inni itti aansinee ilaallu TB dha. TB kana drug susceptible TB dhaa fi drug resistance jenneeti mata duree lama jala ilaalla. Drug susceptible TB jechuun TB dawaan fayyisuu danda'u jechuudha. Dura TB jechuun maali? Tuberculoosisiin chronic bacterial infection dha. Dhukkuboota baakteeriyaadhaan dhufan ta'ee yeroo dheeraadhaaf namarra turu. Caused by groups of bacteria Mycobacterium tuberculosis complex. Sanyii Mycobacteriumii hedduu ta'aniin kan dhufu. Sanyii Mycobacteriumiidha baakteeriyaa hedduu jira. Kana keessaa most common Mycobacterium tuberculosis. Garuu dabree kan fidu Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum. Mycobacterium bovisiin aannan loonii dheedhii dhuguudhaan nama qaba. Mycobacterium africanumiin ammoo kuni bardiirrallee dhufa. Shimbirroo. Tuberculosis usually affect lung. TB'n akkuma beekamu somba bakka inni miidhu. Yeroo kana maal jaaniin pulmonary TB jaaniin. TB sombaa jaaniin. In addition to the lungs, any part of body can be affected. Somba kana dabalatee qaamni biraallee miidhamuu danda'a baakteeriyaa kanaan. In this case, it is called extra pulmonary TB jaaniin. Yeroo kana TB sombaa alaa jaaniin. Common extra pulmonary site affected is sombaa alatti qaamonni bakki TB'n kun miidhuu danda'u lymph node fa'a. Pleural cavity. Pleural jechuun membreenii somba haguugee jiru san. Spine, duuguruu duudaa tana. Urinary tract, brain, joint, bone and abdomen. Bakka hedduu hubuu danda'a TB'n kun. HIV infection is one of the most important risk factors. TB'n active tuberculosis sirra mul'achuudha. Most risk factor in HIV dha. Kabiraa malnutrition. Immunity namaa gabbu. Wantoonni TB'n akka namarra mul'atuuf sababa ta'a. TB'n irra hedduun isaa opportunistic infection dha. Dhukkuboota yeroo immunity namaa gabbuute nama qabuu danda'an. Kanaafuu warreen TB'dhaan shakkame jalqaboonni godhan HIV test godhan. Walitti hidhaa waan ta'eef isaan kun lamaan. Clinical feature namni tokko TB qaba jechuudha. Clinical feature of tuberculosis depending on specific organ affected. Bakka miidhe san irratti hundaa'ee mallattoo garaagaraa qaba. Kanaaf mallattoo isaa kana garee lamatti adda baafna. Clinical feature can be grouped into general and organ specific jennee bakka lama baafna. General jechuun kan hunda'u haammate. Non specific jechuudha. TB sombaatii fi kan sombaa alaatiifuu mallattoolee jirtuun general jennaan. Organic specific kan jennuun ammoo orgaanii inni miidhe san irra hundoofnee yooniif limfii taate yoo boonii taate jennee mallattoolee orgaanii miidhame san irra mul'atu. General symptom of TB ni weight loss dha.
kiiloon namtichaa sababa hin beekamneef kiiloon gad bu'uu, laayidaa, naayit iswiitii, halkan hurkuudhaa fi loos of appetaayitii, fedhii nyaataa dhabuu, faatiig, dadhabbii, maalaayisii, qaamni hunguututti laaffachuu fi maalnuurish dende kiroonikaalii sick appearance yeroo ilaalte nama huqqataa dhukkubni yeroo dheeraadhaaf irra ture kan fakkaatu si rifachiisa yeroo kan laaltu. Orgaan ispeesifikii mallattooleen jirtu pulmonary TB yoo taate, kasombaa yoo taate, kaaf last more than 2 week qufa'aa torbaan lamaa fi ol irra ture with or without sputum production aakii qabaachuus dhiisuudhaas danda'a. Kabiraa chest pain qaba, qomti ni dhukkubdi, heemoptiisii qaba. Yeroo qufa'ee aakii saasanii wajjin dhiiga tufuudhaan heemoptiisii jedhan. Heemoptiisiidhaa fi heemaatiimisiisiin garagara. Heemaatiimisiisiin dhiiga hanqisuudha. GIT irraa dhufu. Heemoptiisiisiin ammoo dhiiga tufuudha. Karaa sombarraa dhufu. Kabiraa shortness of breathing qaba. Afuurritti ciccita. Tuberculosis of lymphadenitis yoo taate. TB limfiidha. Limfii jechuun xannachoota xixiqqaa akka firiidhaa kan yeroo naannawaa san dhukkubni jiraate nama hiitee nama dhukkubu jechuudha. TB yoo bakka san hube slowly growing painless lymph node. Xannacha xixiqqaa santu suutaan kan nama hin dhukkubne guddachaa deema. Xiqqoo xiqqoon hiitawaadhaa deema. Yeroo qabattu hin dhukkubu. Initially firm and discreet dha. Yeroo jalqabaa san ni jajjabaataa fi bakka takka ta'a. Later become matted and fluctuant. Boodarra maal tahaa deema? Irra bal'ateeti keessa deddeema. Formation of abscess and discharging sinus. Booda lakkuma taa'uuni keessatti madaa fidatee discharge yaasa. Uratee dhangala'aan keessaa yaasa. Which heal with scarring. Boodarra godaannisa taheeti fayya. Tuberculosis of pleurisy yoo taate. Pleurisy jechuun membreenii somba haguugee jiru kanaatiitu rakkoo qaba. Sombi membreenii lama qaba. Visceraalidhaa fi parietal jaaniini. Inni visceraalidhaa kan sombatti olaanu. Parietaaliin ammoo karaa qomaatti kachi aanu san. Kiisha sombaa jechuudha. Yoo TB'n bakka san qabe pleuritic chest pain qaba. Pleuritic chest pain jechuun yeroo hafuura fudhatan takkaa yeroo fi qufa'an. Yeroo takkaa yeroo hattifatan sidiruu jechuudha. Yeroo qilleensa keessa gad fudhatu. Pleuritic chest pain jaaniin. Pain while breathing or coughing or sneezing. Kabiraa intermittent cough qaba. Qufaa addaan hin cinne qaba. Karaa deddeebi'ee qufu. Shortness of breathing qaba. Afuurritti ciccita. Sign of pleural effusion irra mul'ata. Mallattoo dhangala'aan pleural cavity san keessa walitti qabamu. Pleural jechuun somba keessaa miti. Somba kanaatu gara alaatiin membreenii haguugu qaba. Qolola qaba. Waan isa kana ashagee jiru. Isa san keessa bishaan yoo guutan dalnesii dhageessa. Somba kanarra qoma namtichaa tanarra yeroo dhodhooytu. Dalnesii silaa nama maashaa dhadha'eefaa dhaga'e. Sombii rezonaansii ta'uu qaba. Sagalee akka dibbee ta'uu qaba. Kabiraa decreased or absence air sound. Sagalee qilleensa somba seentee baatuu tana hin dhageessu yookaan immoo waa xiqqoo xiqqoo dhageessa. Decreased tactile permittancy qaba. Tactile permittancy jechuun sagalee yeroo namtichi dubbatu vibration harka keetirra dhageessu kana 99 arbaaratti ijii jetteeni qomasaa tanarra yeroo harka keessee laaltu vibration isaa gabbuuti. Sababni isaa sagaleen sirriitti dabruutu hin jirtu jechuudha. Dhangalaatu somba kana duubaan haguugee jira. Kabiraa TB of bone yoo taate yoo TB lafeedhaatii fi jointiidhaa taate localized pain qaba. Bakki lafeen yookaan humniti suni ni dhukkubdi dhiitaas ni qabdi. Plus or minus discharge dhangala'aan keessaa yaa'uudhaa fi dhiisuudhaas ni danda'a. Garuu yoo humna taate humniti sun walitti goggoyti.
addaan hin diriirtuu fi stiffness of joint jira. Keessaahuu yoo TB duudaa taate spinal spondylitis jaaniin TB duudaa kana. Localized swelling over the back. Akka nama duudaa kanarratti waa fe'atee deemu nama duudi kun akkana gaccabu. Gibbas jaaniin duudi kun akka wali gaccaba. Back pain qaba. Duudi ni dhukkuba. Akkasumas paralysis qaba. Ni laamsha. Lower extremity isaa sirriitti hin hojjetuuf. Maaliif namoonni bakka kanarraa TB hube wanni gadi sanii laamsha'uu fi narbiin gadi hin dabartu. Spinal cordidhaa jira. Duuda kana keessa. Kabira abdominal TB yoo taate, TB garaadhaa, TB garaachaa yoo taate, chronic non-specific abdominal pain with diarrhea qaba. Dhukkubbii garaadhaa ta sababni isaan beekamin yaasaadhaa fi sagaraan itti guggubuu fa'aa ta qabdu. Fluid in the abdominal cavity. Yeroo xiqqootti wayyaa'e yeroo xiqqoorra ture asaayitasii fida. Dhangala'aadhaatu abdominal cavity kana keessa walitti qabamu. Yeroo asaayitasii jennu asaayitasiin garaa keessaa miti. Kalloo garaa gubbaa jirtu tana fi qaama garaa haguugee jiru kana jidduudha bishaan guutu. Asaayitas jechuun. Inni biraa mass or inflammatory mass in the abdomen. Garaa kana keessa dhiitaa jira. Dhiita hedduu. Garaan kun dhiita qaba. Inni biraa TB menenjiidhaa yoo taate. Menenji jechuun membireenii sammuu haguugee jiru sanii menenji jedhama. Yoonii fi inni kun sababa isa kanaatiin kulkule tuberculosis meningitis jedhaniini. Yeroo hedduu TB meningitisiidhaatii fi dhukkubni meningitisii kun hedduu wal fakkaata. Headache, fever and vomiting qaba. Yeroo jalqaba eegalu namticha mataan hedduu dhukkuba laayidaa qaba akkasumas ni haqqisa. Garuu haqqisaan isaatii fi haqqisaan kaanii garagara kuni projectileidha. Asirraa achi facaasa humna qaba. Sababni isaa intracranial pressure waan dabaltuuf sammuu kana keessa dhiibbaan jirtu waan dabaltuuf humnaan haqqisaa asii achi facaasa. Inni biraan stiffness qaba. Mormi kun duubatti gugguba qomataan hin tuqu. Yeroonii fi mataa isaa kan akkanatti qomataan tuquuf qaqqabdee miilli wajjin lafaa kaa yookaan immoo ni ija. Inni biraa impaired level of consciousness of wallaala namtichi. Altered level of consciousness jechuun bakka jiru time person in the place wallaaluu jechuudha. Yeroo jiru bakka jiruu fi nama bira jiru wallaalu. Kabiraa tuberculosis of pericarditis dha. Pericarditis jechuun yoonii fi pericardiamiin qulqulluu jechuudha. Pericardiamiin maashaa onneeti. Maashaa onneedhaa kana masilii onneen qabdu kanaan pericardium jedhama. Namoonni TB onneedhaa qabu chest pain qabu. Pleuritic jechuudha. Dhukkubbii qomaa ta yeroo hargansuudha. Shortness of breathing qaba. Hafuurri jijjiiraa. Pericardial friction raabii qaba. Sagalee warriginsaa bakka silaa labdabbii dhageessu san friction raabii dhageessa sagalee waa warrigaa dhageessa. Yookaan distant heart sound sagalee onneedhaa fageenya irra dhageessa. Dabree heerti marmariidhaa jira jechuudha. Investigation and diagnosis nama TB qabuuf godhamu. Diagnosis of tuberculosis require clinical suspicion. Nama dhukkuba TBdhaa qabu adda baasuudhaaf wanni inni barbaadu jalqaba shakkii mallattoodhaati. Mallattoolee nama shakkisiisan clinical suspicion jedhaniin. Inni microbiologic identification. Laabiraatooriidhaan baasilaayi san baakteeriyaa san adda baasudha. Microbiologic test to identify bacilli baakteeriyaa san adda baasuudhaaf qorannaan laabiraatooriidhaan namoota kanaaf hojjetamtu inni jalqabaa ispuutamidha. Ispuutam direct microscopy dha. Kallattumaan akhii san microscopy irra ilaalu. AFP jedhaniin. Acid fast bacilli yookaan immoo Neelsan jedhaniin.
sputum specimens need to be collected. Yeroo sadii irraa fuudhan. Spot early morning spot ganama irraa fuudhaniiti examined in 2 consecutive day guyyaa lamaaf afiisan irraa fuudhanii ilaalan. Result may be available on the second day. Guyyaa lammaffaa irratti bu'aan ni beekama. AFP kana. Kun amma kallattumaan akii namtichaa san keessa ni jira moo hin jiru adda baasu. Akii yeroo tam irraa fuudhanii ganama irraa fuudhan. Inni biraa gene expertiidha. Gene expertiin kunis Mycobacterium tuberculosis yookaan immoo rifampicin resistance ni qabamoo qabu DNA testidha. DNA baakteeriyaadhaa san sirriitti qoratanii dawaalee anti-TBdhaa keessa dawaa TB ittiin wallaanan keessa rifampicin firraanii ittisuu adda baasuudhaaf. Malli kuni for all person being evaluated for TB. Jalqaba namoota TB ta'uunsaa adda baafame AFPdhaan gene expertiin dalagamuuf hin dirqama. Hedduminaan garuu wanni ajajamu yeroo ammaan tanaa hospitaalatti gene expertiidhaan ilaalama. Gene expertii ilaaluudhaan dura HIV testii godhamuu qaba namtichi. Inni biraa sputum cultureedha. Yooniif malli asii olii kun lamaan AFPdhaa fi gene expertiin negatiiviidha siin jaanii qorannaan kun garuu immoo mallattoo namticha kanaa hedduu shakkite sputum culturein barbaachisa. Sputum culture in the drug susceptibility referral laboratory dhatti ergamuu qabdi. Hospitaala hunda hin jirtu. Garuu treatment for alternatives should not be delayed. Wallaansi garuu turuu hin qabu. Dawaa eegalchiisaniituma hanga bu'aan laboraatooriidhaa dhuftuu eegan. Malli qorannaadhaa kan biraa line proboscis jaaniin LPA jaaniini. LPA'n kun warreen resistaansii uuman. TB dawaa wajjin wal bare MDR TB multi drug resistance TB adda baasuudhaaf. TB'n kun TB dawaa wajjin wal bare moo kan waliin barinii jaanii adda baasuudhaaf presence of specific mutation on the gene. Shanyii TB kanarratti shanyii biraatiitu uumamu jirtu jiraayii jaanii malattiin adda baasan. Testiin kun garuu referral laboratory qofarra jira. Malli LPAdhaa kun rapid and accurate testidha. Mala saffisaadhaan dafee adda baasuu fi bu'aan isaallee bu'aa qulqulluu taate. MDR TB adda baasuudhaaf. MDR TB jechuun multi drug resistance TB jaanii. TB dawaa wajjin wal bare. Body fluid analysis and the identification of pathogen. Dhangala'aa qaamarraa fuudhanii dhukkuba san waan keessa jiraasan adda baasu. Dhangala'aa isarraa fuudhan pleural fluidii fuudhan. Pleural fluidii warreen pleural effusionii shakkame. Warreen somba isaanii san cinatti bishaan uumamuu shakkame achirraa fuudhan. Kan biraa warreen abdominal irraa asaayitasii qabuuf dhangala'aa santu fuudhan. Inni biraa cerebrospinal fluidii fuudhama. Meningio yooniif sammuu keessa ol seene. Dhangala'aa san keessa wantoonni ilaalaman kan jalqabaa cell count seelii isaa normaaliidha moo abnormaalii. Kan biraa pirootiiniidhaa fi gulukoosii. Pirootiiniidhaa fi gulukoosichi keessa jiru. LDH'n kun enzaayimiidha. Yooniif inni kun jiraate inflammationiin jiraachuu, infectioniin jiraachuu ka adda baasu. Malli biraa gene expertiidha. Dhangala'uma kana gene expertii ergan. Kan biraa cytopathologyidha. Cytology seelii san bakka sanirraa naamunaa fuudhanii kaanseriidha moo baakteeriyaa kanaan hubamtee adda baasuudha. Fine needle aspirationidhaa fi histopathologic examinationii jira. Fine needle aspiration jechuun bakka limfinoodiin sun xannachi sun dhiitee san lilmeedhaan keessaa waraabanii
dhangalaasan erguu yookaan immoo tishuu achi keessa jirtu san lilmeedhaan irraa kutanii qorannaadhaaf erguudha. Inni biraa tishuu biopsy and histopathologies bakki tishuu irraa muranii erguu barbaaddu piluraalii keessa yoo jiraate takka immoo iskiinii irra yoo jiraate gogaarra indoomeetiramii irra yoo ta'e indoomeetiramiin kan yuutirasiidhaati. Inni biraa biroonkiyaal, koolon, seekam, liivar yoonii fi bakka akkanaa kana TB shakkamee tishuu bakka san jirtu kutaniiti ergan. Kooloniin marrimaani. Seekamiin ammoo kutaa marrimaan furdaa keessaa eegala bakka marrimaan qal'aa fi furdaan itti walitti dhufan. Kun liivariin tiruudha. Malli biraa diagnostic testiin imeejiingii suuraadhaan kan ilaallu X-rayidha. X-ray raajiidha. Depending on suspected pulmonary site bakka shakkamte irratti hunduu'ineeti X-ray kana iddoo shakkamte san kaafa. Fakkeenyaaf yoo garaa taate abdominal ultrasound koompitara garaa. Yoo sammuu taate immoo MRI'dha. Kunis koompitara sammuuti. Yoo jooyintiidhaa fi boonii taate X-ray kaafamu. Raajii. Kabiraa image guided fine needle aspiration meeshaadhaan deeggaramnee lilmeedhaan dhangalaasan bakka sanii fuudhu yookaan naamunaa achirraa fuudhu. Other investigation qorannaan biraa haa godhamu HIV testing godhamuun dirqama. CBC dhiigni namtichaan ilaalama. Erythrosedimation rate, cerebrospinal fluid analysis qorannaalee hedduudhaaf godhama namoota TB qabaniif. Inni itti aanu algooriizimii namoota TB qabuuf irra dhaabbannee wal'aannu kan ammoo guyyaa biraatiitu itti deebina.